Akkasitti haati seenaadha. Ani ammaan kanatti waggaa 22 jettu. Waggaa 22 kana keessatti ijoollee lama qabaa jetti. Haati seenaadha. Anaa miti ka jedhe garuu. Gama seenaa keenya haa deebinu. Ijoollee keenyaan waliin turaa akkuma mata duree irratti argitanitti waa'ee seenaa tun goone keessaa baana. Nu waliin turaa isiniin jira ijoollee keenya qaalii. Ani waggaa 22 jetti. Haati seenaa ijoollee lama qaba. Ana waggaa 16 gurbaa 20 waggaa 28tti bultii wajjin ijaarradhe jetti. Gurbaan ani waliidhaan bultii ijaarradhe kuni gurbaa imaana qabu. Gurbaa amantii islaamaa keessatti, naannoo keessatti, hawaasa keessatti jaalatamaa ta'edha. Imaama masgidaati kan irraan ka'e. Yaa maashaallah. Abbaan manaa koo maatii koo bira deemee erga nakaa dhimateen boodatti guyyaa 15 yookiin torbee lama keessatti bultii ijaarree wajjiidhaan jiraachuu eegalle jetti haati seenaa kana. Haati ijoollee lamaanii. Torbee lama keessa erga waliin jiraannee abbaan manaa koo hedduu na kunuunsaa faxaras yookiin ciree laaqana akkasuma waan na barbaachisu hundaayyuu dursee argamee dursee dalagee dursee nu nyaachisee dursee jaalala keenya hundaayyuu nuuf ibsaatti haati seenaa kana. Abbaan manaa koo kunuunsa kiyyaa alatti imaana ibaadaa isaa rabbii isaa daran sodaata. Yeroo baay'ee qur'aana qara'uu irratti argamaa jetti. Yeroo isaa qur'aana irratti guba. Yeroo isaa ibaada irratti guba. Kan kunuunsa kiyyaas akkuma itti fufee jetti. Akkuma itti fufetti jetti haati seenaa kana. Osooma akkanatti na kunuunsu osooma jaalalaan jiraannu guyyaa 30 booda yookiin baatii tokko booda ilma gara qabadhee ilma godhachuudhaaf qophii qaba jetti haati seenaa kana. Abbaan manaa koo ibaadaa isaallee kunuunsa kiyyallee kan duraa irra cimee itti fufe jetti. Yaa maashaallah gammachuu ilma godhachuu isaatiif. Ilmi kiyyas baatii 9 booda gara duniyaa dhufuudhaaf qophii xumure jetti haati seenaa kana. Osoo ilmi kan koo hin dhufiniin duratti hogguu dalagaa deemu gara haadha isaa na fide yookiin gara maatii isaa na geesse achitti akka tajaajilan yookiin akka na kunuunsan akka haati isii daran akka ilma ofiitti na wajjin dhaabbattu fedha jetti abbaan manaa ishee. Osoma akkanatti na kunuunsan osoma haatis abbaan manaa kootis maatii isaas na hojiidhaan dhibbatan jaalala isaanii daran godhanii naaf agarsiisan baatii 9 kan koo xumuree gara ilma koo gara duniyaatti fiduuf qophii jalqabe jetti. Abbaan manaa koo gaafa ciniinsuun yookiin mallattoon ilmi kan koo gara duniyaa dhufuu jalqabe na bira hin jiru jetti haati seenaa kana. Garuu haati abbaa manaa koo yookiin soddaatiin koo fi maatiin biroo obboleewwan abbaa manaa kootu na bira jira jetti haati seenaa kana. Osoma kanaan jirru ilmi kan koos dhalachuudhaaf erga qophii xumuree dalagaa isaa eegaleen boodatti abbaa manaa kootitti bilbilanii akkanatti haati manaa kee ilma fiduudhaaf qophii irra jirti jedhanii. Abbaan manaa isaa yeroo sanii dalagaa jiraatu malee gammachuudhaan argame gammachuu waan daangaa hin qabne itti dhagahamaa ture jetti haati seenaa kana. Abbaan manaa kan koo hospitaala achuma dalagarraadhaan gara mana yaalaa yookiin gara hospitaalaa dhaabbatee nu eega jetti. Anaa fi haadha isaa obboleeyya isaa wajjin hogguu nu mana yaala yookiin hospitaala geenu abbaan manaa koo gammachuudhaaf naasuudhaan waan hin taane hin qabu jetti haati seenaa kana. Osuma kanaan jiru anis galanni rabbiif dachaa ta'u ilma kan koo fidee nagaadhaan achi keessaa ba'e jetti. Abbaan manaa koo anaafis ilma kootiifis kunuunsa jabaa itti cimee itti fufee jetti. Abbaan manaa koo hedduu na jaalata, hedduu na kabaja, hedduu na kunuunsa itti haati seenaa kana. Garuu ani shakkii tokko qabaa jetti. Sila abbaan manaa koo yeerumaadhaaf akkana na kunuunsamoo yeeruudhaaf akkana waliin dhaabbatamoo booda waan narraa deebu shakkii jedhu na keessa jira jetti haati manaa isaa kun yookiin haati seenaa isaa kun.
وسما كان عنجروا الحمد لله أبا مناكو اللي وانا جيجيري من قبو أبا مناكو أقوم دوريت جال ليسان وجيران جال لا وجين جراتشو اتمفوفني الميسا كان فاتي كيست ويالم قر إسارة قرآن قرأ قر إسارة حديثة في قرآن هيكا إسافي بسافيتي هاتي سينا كان يا حد مناكو المكانكو قرآن أجيسيس قرآن برسيس نانجا يروحون دايو أبا مناكي إيمان رت يوكين إبادة عسارت يوكين صدا ربي رت درنج ما وانتي فيو ويا توقو يا حد مناكي يا قرآن مركب داجرا كرتمي إردي بني ولين كرانا جاينا كاسيت حاتي سيناكنا أبا مناكي يا ولين أن قرآن سفيني الحمد لله قرآن سبوسني إني قرو ها أنقرأ أفملي واني قرآن هركب دي هنجرو جتي أبا مناكيا إيمان الرتجبات وان ديفويو أنس أك إيمان الرتجبات أنس أك إيمان الرتجبات أك إيمان الرتقدسو أك مجاكي إبادة الرتقدسو أك صدا ربي في حق ربي كنت إيجي قدتو نتاسي سيجد هذه سينا كنا الحمد لله مجان كان كولي أسمى كانت تجرو أسمى حالة باردو كان جرو وقع أفرو جنجراني يتحاد سينا كنا الحمد لله إرجع وجا أفرحان جالنا وجا أفر وجين دبر سنين بودا المكولا ما تذكرت قبل المكوت تذكر خيست فلونسو إجلي هذه سينا كنا وياتوكو أسو علمك يكون هنالتني أبا مناكو قلقلت نانوس آسدي رترفي هرباكي يا حالا مناتي يا بريدو كنكو مي بين حد وجيدان بقنا نانجي نفودي قرب بحارنا دي مجد هذه سينا كنا المكينيا غرا من حدثا يوكين غرا أكو إسا جيسيني أنا في أبا منا كنكو في المكو غرا تبا دي غرا بحارا دي مجد هذه سينا كنا دا يا هذا مناكيا السجالة سي قلتمو ربي كنكو جالة جدي قرصة غرغرة يوكين يادا غرغرة نتكاسي جد هاتي منا يوكين هاتي سينا كنا قرصة إرقى جلقبي أني غران كنكو نرفتو يوكين صدا نتأجمي جد يا هذا مناكيا دنيان تن قبادو دا دنيا تنرد وانغاري دلقي وانبريدو دلقي المكية كان غراسي جروفي كان ألتي دشي رجل ري أكوان غاري رنا قدستو أكوان غاري رنا أبدو أبدي ستكنة يوكين كنا ستكنة كنا كيا كان بكان ناقينا انجي قرصنا تيغالي جد حادثنا كنا يا هبا مناكية يا قالي كانكو ولما الآن قدسنا ولما الآن أمنتس برسيبنا ولما الآن قدسنا إلمان كانكو أنس أسمجرا يا أبا منا كانكو قالي يا داكنا إيسي جدين جد حدثنا كنا قارو أبا منا كانكو قرص حدو كيس بيرا دربي أكد أمسالتي واحد نتقام تاجد حدثنا كنا يوكي حد المعلمة كنا يا حد أماناتي يا المانكي يا ستك ننجر ربي قدتي ناف قدسي وان بريد الناف قدسي قرآن اللي أكبرت الناف تاسسي برنوت إدلي اللي أكبرت الناف تاسسي أتس برنوتك يتديمسي برنوتك يتديبتي أكبرتو نانجج هاتسينا كنا إرجع كنان حاسوني الآن إرجع كنا وايا كنا ميراكيس أنس إنس قليب ودتي يا حدا منادي يا كنا تكون برجرا يوكين وانسيف كنا تقوقبا نانجيت هذا سينا كنا يا ديرو مالكي نابيات أكنا دام سيكزدتي يوكين أكنا دام سيكتي دميسي يقارب بيانغرتو غرانك يا يولينا وتجرا يا الله أبا مناكيا ورق أبوكي يوكين ورق أكاونتي مالكني قد رجرو نتكني كما أكيا لأن نرسل مالك إسا أجتكم يسادوري نتكني أبي الماكيتي قدسي أتس بك قدانكي أتس وانغاري رباسي نانجي مالك أسن أكاونتي مالك إتساني باإنا مالك أسنتي مالك نحدو باإيلا درنو نرفتشيسي أكا تقول أبي هاتي مناك يوكين هاتي سينا كنا أسو كانت نجرو فجري يوكين صلاة سبي أذان وفكاي أذان رتي أسو أذان من بنتيك عشان نانو هفرتي
kararratti ol baanee gara konkolaataa keenya osoo seenuudhaaf deemnu konkolaataan takka duubaan dhuftee abbaa manaa kan dhoofte jetti. Anis waliin jira. Ani dhaamuu isaa yookiin sagalee isaa kan qura'aana qara'u kan akka waan salaata takbiiraa jedhu hin dhaga'a jetti. Garuu maal akka ta'e hin beeku jetti. Osuma kanaan jirru guyyaa lammataa irratti hospitaala keessatti uf argee jetti. Hospitaala keessatti uf argu malee ani eenyu akka ta'e maal akka ta'e maaltu akkas na fideef hin beeku jetti. Dawaa kan koo fudhadhee anis alhamdulillah haga tokko natti furee abbaan manaa kan koo eessaa irraa jedhee hogguu an gaafadhe yeroo an uf beeketti abbaa manaa kan koo gaafadhu abbaan manaa gee xiqqoo waan dhukkubni itti hammaateedhaaf doktoraadhaan dhuunfaa yaalamaa jira. Ati yaadinnaan ceenina jajjabeesse doktoraa fi maatiinis ilmoon koos garaa jira. Anaa miidhamu malee abbaan manaa koo miidhamu malee ilmoon keenya naga qabaa jetti haati seenaa kana. Anis gara harka bitaa irratti miidhamee jetti haati seenaa kana. Osuma kanaan jiru ani haga tokko natti furee mana yaalaa irraa gara manatti na galchanii manatti ilmoo kan koos kan jalqabaa argee ilmoo kootiif maatii koo wajjin gammachuu qoodadhee abbaa manaa kan koo bira deemuudhaaf bakka biraatti yaalan waan naan jedhaniif achi yoo deemuuf ta'u maatiin yaa bareedduu teenya yaa intala teenya abbaan manaa kan kee duniyaa dhiisee ganda akiraa deemee naan jedhanii jetti haati seenaa kana. Dhugaa hedduu nama gaddisiisa. Ani amma ilmaan abbaa hin qabne lama guddisaa jetti. Abbaan manaa koo jaalalaadhaan waa akkana wajjin dabarsinee nagatee deemus ani ilmaa isaa qabee guddisaa jira jetti. Garuu ammas muuxannoon koo waa irraa hafee miti jetti haati seenaa kana. Ani kophaa ilma wajjiidhaan ilmaan lama wajjin mana jira qabeenyi yookiin mallaqni abbaan manaa koo guyyaa duraan akkinnis hedduudha wanti rakkina hin qabu. Rakkina abbaa manaa kan koo yaaddu abbaa manaa kan koo malee ijoolleen kiyyas abbaa keenya nuuf jedhanii na gaafatanii jetti. Garuu haati yookiin akka ijoollee kanaa heerumuu qabdaa obboleessa isaa hangafaatiin naan jedhanii jetti. Haa ta'u garuu obboleessi isaa kun ana osoo hin taane intala isaa yookiin shamarra isaa ka umriidhaan naaqixxee ka umriidhaan waggaa 22 ta'an bakka tokkotti yuunivarsiitii tokkotti yookiin dhaabbata tokkotti wajjin barannaa jetti. Ijoolleen kun nan dhiisanii naqiiqanii najjeeqanii osuma kanaan jiru anis barumsa dhiisee barumsa koo addaan kutee addaan bahee ilmaan kan koo manatti guddisuu jalqabe jetti haati seenaa kana. Yoo ati ilma koo hangafaatitti heerumne ijoollee yookiin ilma kiyyaasii biraa fudhadhaa jetti haati seenaa kanaadha. Akkasuma obboleessa isaatitti heerumuudhaafis yookiin obboleessa isaatittis bultii hojii ijaarrachuudhaaf haati manaa isaa yoo ati heerumte yoo ati masaanuun irratti taate si hin dhiisu ijoollee kan kee kanaan gargaarsi baasa naan jetti. Dhaggeeffattoota keenya seenaan keenya asirratti goolabama. Haati seenaa keenya osoo isin ta'ee oo akkam gootuu kan jedhudha. Kanaafuu osoo isin ta'ee akkam gootan ilmaan keessan dhiistanii gara biraa deemtu moo yogguu heerumte yookiin obboleessa isaa wajjinis ka bultii ijaarratu ta'e haati manaa isaa waa itti hin dhiibneef yoo dhiiste mana beektes ijoollee isii akka isii waan hin dhiibneef mee osoo isin taatan yookiin osoo ana ta'e rabbiinuu hin godhin hunda keenya irratti maal goonaa ka jedhudha. Obboleeyyan kiyya warroonni hordoftan galatooma ulfaadha. Rabbii haqa nu haa dubbisuu isiniin jaa nagaan jiraadha. Dongoruu afoo nabila yookiin dhiifama isiniin jedha negatti.